namaaf dhufee namarraa dhalatee namarkatti guddatee namarkaa nyaataa nama ta'ee namummaatti guddatee Luqaas 2:52 irratti kan agartan namaan dabarfamee kenname namaan gurgurame namaan du'ee namaan fannifame namaan awwaalame abbaa isaatiin du'aa ka'e. Fannoo Yesuus baate namichi kara deemaan tokko baateera. Namichi kara deemaanitu karaa deemuu fannoo Yesuus baachisan hin fannifamne namichi abbaa fannootti fannoo deebisee lafa hojii isaa deeme. Yesuus garuu baattatee dhaqee fannifame. Waaqni waa gargaara. Amiin jettaniisin. Amma saba si'anaa kana lama jira. Isa fannoo baatee namatti kennee deebi'uu fi isa fannoo xumuru. Isin warra kam? Namatti dabarsitanii galtu moo deebitu? Arraa ispoonsera Adventistii kan ture Michael Jackson sirbituudha. Boonseen faarfattuudha. Namichi Naayijeriyaa amma Itoophiyaa dhufuuf janaan Zalaazarra samee kun faarfataadha. Obaamaan waldaa gudditti Ameerikaa Siiti Laayifii keessaa faarfataadha. Namoonni har'a geeyimoo maaloo jettan kana leellisan baay'een isaanii warra waldaa keessaa ba'anidha. Warra mistira mana Waaqayyoo beekanidha. Namoonni baay'een isaanii Waaqayyoof hin taane, ofiif hin taane. Gara dubbii kootti gaafa sin fidu namaaf dhalatee namarkatti guddatee namaan gurguramee namaan du'ee namaan fannifamee namaan awwaalamee abbaa isaatiin gaafa du'aa of ka'u ol ka'u akka jedhe an deebiin an dhufaa jedhe. Ameen. An deebiin an dhufaa. Yesuus Kiristoos bara lama jiraate. Barri inni jalqaba jiraate abbuma argeetu qubattidha. Abbuma argeetu wajjin haasaa, cubbamaa wajjin haasaa, ati hiyyeessaa wajjin nyaatti, isheen namni jalaa du'e hin kadhatti, inni kunis hin kadhataa, ejjituu wajjin haasofti, hattuu wajjin haasofti. Gaafa namummaa xumuree du'ee ka'u garuu haadha isaatiin natti hin bu'in jedheen. Bara namni tuttuxxu gaafa xumuru waaqummaatti gaafa dhufu natti hin bu'in jedhe. Waaqni waa gargaara. Eewudhaan haadha isaatiin. Kaleessa cubbamtuun iyyuu qubaan turte. Amma garuu bilookii godheessa. Bilookii godhee waaqummaa isaa gaafa itti agarsiisu warra mana cufatan bira gaafa dhaqee wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 20 hanga 30 tolaaltan innoo ana jedhe. Ameen. Hin sodaatinaa jedheetu nagaan siniif haa ta'u jedhee yeroo sadan tokkummaa kan mirkaneessu lafatti farrame. Yesuus yeroo hundumaa yeroo farramu yeroo sadii farrama. Ergama kan isaa duwwaan raawwatu wanta ta'eef. Dubartiitti cubbamtuu sanaaf ilaalaa. Nagaan isiniif haa ta'us ilaalaa. Nagaan isiniif haa ta'u yeroo sadii kenne. Kan hundumaa namaaf hojjete ilaalaa garuu namoonni Yesuus Kiristoos kun anaaf ta'e jedhaniiru. Ilma dubartii ittiin jedhan. Kan dubartii manatti ulfooftee deesse jedhan. Ilma namicha muka soofuu jedhan. Albaadhessaa akkam nyaataa jedhan. Yesuus hin jedhu. Inni seexana qaba. Isuma keessaa seexana taraa miti. Hangafa seexanaa keessa jiraa jedhan. Eewudhaan jedhu. Yesuus hin jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 29 kaatanii hanga 30 olaaltan dubartii ejjitu tokko laga bu'ee wajjin haasa'e. Dubartiin ejjituun cubbamtuun kun kan jireenyi itti hadhaa'edha. Kan jireenyi itti hadhaa'edha. Yeroo bineensi aduu saafaa bishaan dhugu bishaan waraabbachuu dubartii dhattuudha. Namni ganamaaf galgala waraabbata isheen garuu guyyaa dhatti yeroo itti boofii bishaan irra ga'u. Yeroo itti bineensi aduun gube bishaan dhugu. Namarra bineensa naa wayya dubartii jette tokko yeroo isheen du'a filatte laga dhaqe. Ulfaatu Yesuus. Ameen. Yeroo tokko jettanii beektu namarra bineensa naa wayya jettanii beektu. Dhaqee wajjin haasa'ee cubbuutti fayyisee gaafa bartoonni deebi'an dhufanii barsiisa isaatiin isaa nyaaddoodhaan waan hin nyaaddu argadheera jedhe.
Sabooddee dubartittiin silumaa ejjitu wanta taateef hin nyaate dubartittii jedhan. Afaan barateedha. Hin nyaate dubartittii. So ammarraatti amantiin kun illee jira Yesuus fuudheera kan jedhan. Dubartii ejjitu sana fuudhee. Waaqa uumaa isaatiif akkas ta'etti sixxanii reeleeshinii uumtu. Nama uumaa isaatiif akkas ta'e. Namichi uumaa isaa akkasitti salphisu kun simmoo akkam akkasii godhu yaadi itti siqe. Yoo akkas ta'e baraanuu hin cabdan. Ameen. Amara koon keessa narra kan nama biratti sin caccabse abaluna salphise jettan namatu nuubati waan itti sixxaniifidha. Nama nanaati jireenya nawwitaa jedha Daawit. Nawwitaa. Yoos. Egaa magaa jiraachuu barbaadan itti fuftanii nama uumaa isaatiif akkas ta'e wajjin waan deemtaniifi jireenya yoo barbaadan namummaa masaa beekaatii itti siqaa akkuman kutaa jalqabaa irratti kaasee namni biyyoo irraa waan dhufeef baraanuu dhiqamee hin qullaa'u. Namni isinitti sixxan kun Waaqayyo waaqarraa abiddaa bishaan irraa yookaan waan biraa irraa san uumne biyyoo matirra deemaa ooltu kanarraa uume Waaqayyo nama. So biyyoon kun immoo baraan waggaa miliyoona yoo dhitte iyyuu hin qullaa'u. Ammas xuriidha. Gara dhumaatti namni uumaa isaa wanta inni kun isinitti agarsiisa cakkaanee isa kana isin dhiphisa. Wangeela Yohaannis 19:20 kaatee ilaaltan waan garaas hin nyaatu yookaan garaas hin kutu. Yesuus fannoo irra taa'ee nan dheebodhee anaa nyaatu. Maal jedhe? Eessa taa'e? Fannoo irra taa'e. Waraanamee madaa'ee waan nama dhibu. Yesuus Kiristoosin gaafa gara mootitti geessan tumaa geessu. Alangaa mataan isaa shiboo qabuun tumaa geessu. Isa Amaariffaa irraa eegee adurree jedhamu sana. Eegee adurree beektu yaadimmat jiraaf sanan. Eegee adurree agartanii beektu. Shiboo akkasiiti akka eegee adurree kam isaan tumu. Kan isaan tumaa geessanii dhiigi keessaa dhangala'ee akka dhumuufi. Isa tokkotti tumaa geessu dhiigi isaa dhumaa deema. Hamma kana tumanii eega dadhabsiisanii jirma baachisan. Eega fannoo baachisanii morarraasan hin gubate dhiigi keessaa dhume. Gaafa ni nan dheebodhe jedhu amma sanatti garaan hin laafne hadhooftuu kennaniif. Namaam. Hamma kana maa dhiphisa? Maal ijoodha? Waraananoo fannisanoo waan godhanoo godhaniiru. Fannoo dhumarratti illee garaatti jabaatu. Miina masuuraa jagee salaati namni na aarsee deema. Sini na aarsee deema namni. Fannoo irra taa'ee nan dheebodhe maal goote isinitti fakkaata? Hadhooftuu cuunfitee mukatti keessee fannoo irratti afaan itti goote. Nama uumaa isaa fannoo irratti waan inni kadhate dhowwatu sis waan ati kadhatte siif hin kennu. Tu ta'e uumaa isaati ta'a namni. Abaluu kana na dhowwate abaluu silkiin irratti cufate ati san deebisi Waaqayyo. Nama uumaa isaatiif hin taane. Isumayyuu በጣም የሚገርመኝ ባይከን ሲናርሱ ይሄ የሮ ኢየሱስ ሲንፈንስን መተሩ የሳት ጫፈን ዱፈኒ ሞቲና ማልጀድ ዋን በርባዳን ሞቆዳኒ ጋፋ ዱኤ ሉቡን ኬሳ በየኒ ራወቱ እየ ጉዳይ ጀቸሰነ ሮንዱማ የሮን ጀዱ ቦይቸነ ቀባ ኤልዌ ለመሰበክተኒ አባ ማፍና ኢፍት አርከነማት ጀዴ አፉራ ሳባት ጋባ ከነቱ ሬፋ ሳፊሌ ጋሪነ ከንታኔ መቀበሌ ሲያልቀበን
maal jedhan mootii jedhan namittitti duute kana waraqatattiin waa'ee namittitti kana ibsitu gaafa keessu ani mootiidha jedhii caafi malee mootii jetteen caafin jedhan. Yeroo isaan application formii kana fudhatanii mana mootummaa galan taabeellaan laxxafameera. Isa booddee mootiin waan caafee dubbachuu didee lakkoofsa 20 irratti ani waan hin caafeera bakka jedhe. Hamma reeffa isaa maqaa balleessuutti ga'an. Yesuus Kiristoos qulqulloota gidduutti hin fannifne hattoota gidduutti fannisan. Bitii hattuu mirgi hattuu qulqulluun gidduu jira. Nama takka godhe. Reeffa Yesuus Kiristoos kan maqaa balleessan jiraa keemmoon dhiisan. Namatti yeroo sittu yeroo nama wajjin tokkummaa uumtu kana yaadadhu. Dhaamsan sinii dhaamaa jira. Isinii galeewu galtanii nama jibbitu mini galtanii mana akka nariine kana yaadadhuutti siqe. Yoo dhuguma kana sirriitti beektan bara lafarra jiraattan nama komachaan jiraattan. Nama moo dhiisii waa isa abalu moo maaloo ni seexanumaam. Seexana miti. Seexanni laayinii isaa keessaan ba'u bar. Seexanni gaawwiidha eeggawattiin adeemu bar. Yesuus seexanarraa of eeggadhaa deemoo namarraa of eeggadhaa jedhe. Seexanni laayinii isatti kenname duwwaa irratti hojjeta. Seexanni basmara isaa alaan deemu. Kan basmara isaa keessaa ba'ee kaatu ituutiin beekin laayinii kee galee mana kee dhufee kan nama ajjeesu nama. Jal'aan jedha Solomoon macaafa keenyaa keessatti. Akka cirracha midhaan keessaa ta'e. Qwaa si godhe ilkaan sitti gata. Si waraanee dhiifama si gaafataa jedha. Maal gootama? Kiristaanummaa kee beekaa dil godhee si waraanaa dhiifama siin jedha. Gaafa dhiisuu itti mala ati nama waaqaa miti siin jedha. Cabdee dhiiste yeroo baay'ee rakkinni kiristaanotaa kissii ilkaanii farra baati. Ilkaanni arraba qat godhee dhiigsa. Dhiiga sirra lola'a. Abbaa himattuu hin qabdu. Poolisaa baay'ee oolatte dhiigi sirra lola'u jira. Kan kute jira. Kan kutames jira. Eewutti dhama. Eewutti dhama. Boonto eenyu. Abbaan kutee jira moo hin jiru? Abbaan citee jira. Caba keessaati sukkummaa hin qabu kan kiristaanotaa. Lafatti mattus waan hin qabaanneef ofii keetii akka hin miidhamneef sammuu kee eeggachaa jiraachuuf waa'ee namaa irraanfattee waa'ee Waaqayyoo keessa keetti dhangalaasuudha. Ameen. Kutaa 18 sin barsiisaa jira. Nama raadhe miti. Waan naagalee jiraan isa naagalee irraa sheerii isinii godha jira. Okay? Haa ta'u gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 irratti immoo Yesuus ni awwaalame. Yesuus awwaalame du'aa ka'e. Gaafa inni du'aa ka'u dhaqanii zabanyaadha damoosa kaffalanii fi Yesuustu du'aa ka'e hin jedhini hin hatan jedhi. Ijoo fannoo irratti isaaf hin ciisan. Gaafa inni du'aa ka'u isaaf hin ciisan. Maal ta'an jarri kun? Isa jiraataa du'aa keessan barbaadina. Amma jecha Yesuus Kiristoos tokko gaafa namoota duuka buutuuta godhatee waamuu jalqabu du'aan du'a haa awwaallatu ati na duukaa bu'eedhe. Jechi kun sinii galeera. Du'aan maala godhu? Takkaa du'aa ka'ee du'aa awwaalu agartanii beektu? Hin awwaalaa sin bira. Ekeraa warra du'anii namicha tokkotu asii boolla gafarsa abiyaata kiristaanii lafatti awwaala. Achumatti mana jaarratee achuma kee ta'a. Bilbiltanii magaafa namni du bilbillee boolla qotaa baluu du'een achuma ta'a. Ennaan guyyaa tokko taphan jaalladha dhaqeen obba baluun jedhee ennaan hamma kana sunuma ta'waale ennaan eeyyana ta'waale. Doktoriin hin jiru jira. Profeesariin hin jiru jira. Hundumaan awwaaltan ennaan taa'ina dal guyyaatti jarri guyyaa tokko asii kaatee si fixxiin jedheen. Ante dhiisaaf juudhaan gudina gooteetti. Achuma gibbii awwaala kee taa'as ofiis.
achitti kana garuu namatu nama awwaalamoo du'a ka'ee awwaala. Kan Yesuus ittiin jedhee jira akka du'aati. Waaqayyo bara keessaas naaf fayyisu. Namooti baay'een isin social life wajjin uumtan baay'een isaanii jira du'a akka jira man du'a jira fakkaatu. Tokkoffaa Saamu'eel 28 kudhanii kaatame ilaaltan Saa'ol waa'ee isa jiru du'a gaafate. Ela waa'ee nama jiru eenyuun gaafata? Mi namni kun fayyaadhamu maraatu. Waa'ee warra jiranii warra du'an gaafata. Mee waa'ee warra jiranii warra du'antu beeka? Nama. So egaan gara xumuraatti kutaa irraa sabalatiin xumuraa torban mata duree kutaa 19ffaa bu'aa namaaf miidhaasaa jedhutti dhufna. Jireenya keessan keessatti egaa nama akkasitti gaafatittan wantoota sadiin irraanfatinaa. Tokko yeroo hundumaa yeroo namatti sittu namichi laayinii isaa akka eeggatu hin gorsin ati laayinii kee eeggachuuf eeggadhu. Laayinii koo natti hin darbin hin jedhin itti hin darbin. Inni lammaffaa yoomiyyuu nama biratti akka hin miidhamneef nama gargaaruuf itti siqi malee namarraa gargaaramuuf itti hin siqin. Amma rakkoon keenya inni guddaan kana abaluu kana naa godha abaluu yeekoo abaluu amame miidhamatti biraa jaakkisanii ilaalu dhugaa waaqayyo. Kanuma gaafa waaqa sodaadhu sirriitti natti miidhin namatti sitti hundumaa gargaaramuuf itti siqxee moo gargaaruuf itti siqxee gaafa dhuma. Waaqa sodaadhu munan sobin jedhin. Nan sobi waaqa sodaadhu natti. Baay'een keessanii hin jettan. Maaliif hundi keessan gargaaruu miti gargaaramuu barbaaddu. Qubee of danda'a qubee hirkataa moo maal jettan irra buta. Waaqayyo irra buta sin godhin. Inni sadaffaa yeroo hundumaa waaqa duwwaarraa waan gaarii eegi malee namarraa hin eegin. Namni tokko waa'ee koo waan gaarii dubbatattee sammuu keessan keeyatiin. Namni tokko waa'ee makoo bakka annaawwansi naa godhate sammuu keessan keeyatiin. Yeroo hundumaa gaarii achi duwwaadhaa eegi. Eessa duwwaadha? Gubbaa duwwaadha. Hingaa ol kaanii kadhanna. Ati na wajjin